Jirra jirtuu hordoftoota keebii qofshaalii akkam jirtu fayyummaa ani jira galata rabbii har'as kunoo walitti deebinee jirra viidiyoo bareedduu tokko isinii qabadhee dhufee jira baga nagaa walitti deebinee isinis baga nagaa taatan nama hunduu nagaadha. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii viidiyoo ispeeshaalii taate tokko daqiiqaa 5 keessatti kan hojjennee itti fayyadamuu dandeenyu isinii qabadhee dhufeetiin jira. Turtii keessanii aga xumura viidiyochaatti anuma waliin godha akkasuma immoo warri chaanala kana subscribe gochaa jirtan viidiyoo laayikii gochaa daawwachuutti jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa warri jaalala naaf qabdanii akkasumallee gaarummaa keessan jiru alatti baartanii anatti agarsiisaa jirtan hedduu galatoomaa galata na biraa qabdu isiniin jechuu fi akkasuma warri haaraa taatan immoo subscribe gochuun erga miseensa taatanii booda viidiyoo laayik sheer akkasuma yaaduu qabaattan koomentii irratti barreessaa isiniin jedha. Guys, afuura na ciccitaa tokkoffaa mana madaamii keessatti sagalee ol kaasanii dubbachuun rakkisaadha. Bibeetu itti aansuun immoo biyya nani jiru kana akka malee ho'aa jira jechuudha. Akka malee ho'aa malee akka ta'e hin beeku ibarana baay'ee ulfaata. Akkas isiniin jedhaa akkuma isin argaa jirtanii waan tokko qofaatti kan inni itti fayyadamee kanaaf viidiyoo kanamee warri ilaaltan laayik gochuudhaan osoo jalqabne maal isinitti fakkaata? Please laayikii godhaa viidiyoo. Laayikiin keessanii na barbaachisa isiniin jechuu fi asumarraan illee warri gaaffii tokko qabdanii kan isinii deebisu ta'a jechuudha. Amma kana waan inni itti fayyadamee yeroo hundumaa maaksii rifeensaaf ta'u yookaan wanni rifeensa kiyyaaf chaalenjii godhee itti fayyadamaa jiru wanta wal fakkaataa jechuudha. Irra deddeebi'ee viidiyoo kanatti aanee jiru gadi butanii hedduusaa argachuu dandeessu hundumaa waan wal fakkaataadha. San ammoo wanna fayyaduu fi waan inni itti gammadee faayidaa guddaa irraa argadhuuf itti fayyadama. Akkasumallee saantiiwwan irratti qisaasessuu hin jiru, yeroo keewwanni irratti gubuu hin jiru. Akka ajaa'ibaatti itti gammadee natti toleetiin itti fayyadamaa jira deddeebi'ee jechuudha. Har'a kana waan inni itti fayyadamee akkuma isin argaa jirtan viidiyoon akka ajaa'ibaatti qulqullaa'ee waraabamee jira. Talbaa qofa jechuudha. Talbaa qofatti ni fayyadama yeroo bira talbaatti roosmarii dabaluu danda'a, qurunfurrii akkasumallee kokonaatii walii dabaluu kanneen biroo rifeensaaf ta'anii itti dabaluu danda'a jechuudha. Har'a garuu intina qofatti hojjedhe talbaa qofa jechuudha kanan hojjedhe itti fayyadamuutti jiru akkamittiin hojjennaa warri jettanii isuma kanayyuu kun daqiiqaa 3 haga 5 jidduutti wanta xumuramuu dandeessu jechuudha. Warri hin beekne immoo namni waa tokko hin beekne gaafachuun dirqama yoo hin galiifin yoo akkataatti hojjetu hin beekin gaafachuun dirqama waan ta'eef ijoolleen keenya tokko keessattuu karaa shorti viidiyoo tiktook irra hojjedhu gaaffilee hedduu keessan naga gaafachuu jechuudha. Kanaafuu talbaa fakkeenyaaf talbaa fayyadamuu barbaadan talbaa kana biyyoo qabaachuu danda'a akkuma isin beektanii waan lafarraa biqilee dhufu waan ta'eef biyyoo isaa keessaa funaantu akkasumallee dhagaa qabaatee dhagaa sirgee keessaa fuutanii booddee distii qulqulluu fi bishaan qofa jechuudha kan isin barbaachisu. Isuma kanarraa kan waan guddaa faayidaa argannu inni guddaan immoo dhimma rifeensaa irratti obsa guddaa qabaachuu jechuudha. Obsa qabaatan jennaan qas jettaniitu rifeensa keessan kan kunuunsitanii waan itti fayyadamtan seera qabeessaan rifeensa keessan addaan qoqqoodaa xiyyoon saakanii lakkuu yookiin immoo isaa dabalii taa'ee yoo ta'e isa kanarraa goggotuudhaan qas jettanii hin kunuunsitanii yoo ta'e waan barbaade yoo itti dibdanillee bakkuma sana jira jechuudha. Yeroo sana abdii kutannaa keessa buutu. Kanaafuu rifeensa namni kunuunsu nama obsa qabu, nama tikstii qabu, nama suuta dheeraa deddeebi'ee yaaluudha malee yeroo tokkotti miti. Kanaafuu talbaa erga dhagaasaa fi biyyoosa keessaa fuufatanii booddee distii bishaan qulqulluudha. Bishaan immoo haga kana suniin hin jedhu yeroo hundumaa hagan hojjedhaa suniin jechuu koomitii jechuudha. Maaliif rifeensi baay'inas qaba, haphinas qaba. Isa kana abbaatu murteeffata waan ta'eef bishaan burcuqqoo tokko sitti naqachuu dandeessu nagaa jettanii kan itti amantan tokko walakkaas lamas ta'uu danda'a haga sadiitti ta'uu danda'a rifeensi isaaf isaa ol baay'achuu jiraachuu danda'a waan ta'eef isa booda talbaa keenya haala kanaan erga affeellee booda carqii qulqulluutiin keessaa calalachuudhaan viidiyoo isinitti mul'ata. Viidiyoo seeraan hordofuudhaan jalqaba haga xumuraatti waan daawwatanidha yoo ta'e waan gaarii tokko isinirraa argattan gaaffiin asirraa akka isiniif galee isinis immoo mana keessan bakka jirtan keessatti hojjettanii qopheessitanii itti fayyadamtanii itti gammaddanii abdii isinirraa qaba. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii kana fakkaata jechuudha. Rifeensa kiyya torbeedhaan waan akkuma amma talbaa kana qofa hojjetachaa jiru kun haala kanaan hedduu kan namatti tolu jechuudha. Dhugaa rabbii
simmiitii yookiin feelingii sabaa namatti tolaa keessattuu warra rifeensa keessan kunuunsuu qaqqabu jaallattan akka koo kana feelingii isaa sinuma fadhiisa sinuu beektu warri kan ta'e immoo yoom achi ga'a yoom dheerataa yoom akkas ta'a jettanii daftanii abdii kutannaa keessaa buutuu jechuudha. Inni kun obsa barbaada. Obsa qabaattan jennaani rifeensa guddisuun baay'ee salphaadha. Garuu nama waa yaaluu hin dandeenye nama hojii mataa isaa kireet godhee waa intinaa gochuu hin dandeenyeef hin ulfaata. Nama immoo waa tokko goroggoruu jaallatu waa tokko yaaluu irra deddeebi'ee obsaan itti deddeebi'ee ilaaluu yaaluu jaallachuudhaaf baay'ee tokko salphaadha. Rifeensa guddisuun akkuma asirratti argaatii jirtanii egaa haala kanaatiin jechuudha. Kananii filaatii kananii itti fayyadamaa jiru. Yeroo hundumayyuu taanaan yoo miices ta'e yoo maal godhes ta'e filaan ana biraa hin dhibamu sana malee naan ta'u jechuudha. Rifeensi kiyya wal xaxaa akkasumallee ni buqqaa yoo qas jedhee hin hojjetin jechuudha. Isinillee akkasuma kan nama kamiyyuu jechuudha kan koo adda osoo hin taane rifeensa kunuunsuuf jecha rifeensi kumaa tokkoyyuu lafa bu'uu hin qabdu jettanii warratti kutattanii kaatan ta'e qas jettanii harka haadha ormaa moo harkaadha biddeenaasa jedhan osoo hin taane harka haadhaan qabatanii kunuunsitan taanaan rifeensa bareedaa qabaachuu dandeessu. Haala kanaan qopheessanii itti fayyadamuu dandeessu. Akkasumallee beebii heerii fuulduraa kan caccabee kan bubuqqa'u rifeensa addarraan kan achi siquu fi rifeensa gogee filamuu diduu kan jajjabaatu iddoo tokko salphaan baay'ee barbaachisaadha. Kan yeroo hundumaa irra deddeebi'ee kan itti fayyadamu akkuma jalqabaa irratti isin caqasuu yaalee kanneen biroollee itti dabaluu danda'a. Akkasuma avukaadollee fayyadamaa muuzii reetii kanneen kana fakkaatan viidiyoo kanatti aanee jiru gadi buutanii achi keessaa argachuu dandeessu. Viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Isinis immoo haala gaariin daawwattanii akkasiin jaallattanii itti fayyadamtanii fi faayidaa guddaa immoo irraa argattanii shakkiin qabu. Akkasuma gorgaa fi biraa qabdanis yoo ta'e viidiyoo biraatiin walitti akka deebinuudhaaf chaanaala kana sabiskiraayib gochuun viidiyoo laayikii gochuun laayikiin keessan na barbaachisa waan ta'eef isinis immoo waan beektan irraa kana godhii sana godhii waan naan jettan gorsuu naa qabaattan kan biraallee ta'e dhimma rifeensaa ta'e dhimma biraas ta'e wanni sirreessu yoo jiraate kan tokko beeku tokko hin beeku waan qaburraa namni walii qooduun dirqama lafa kanarratti namni nama malee waan hin jiraanneef anallee isinirra beekumsa qabaadhe sun taane yaadni keessan na barbaachisaa isiniin jechuu fi kun akkuma argaa jirtanii rifeensi dura kuffi jedhee kafaffa yookaan immoo xaafii tuullaa badee wayii ta'ee taa'u kun haala kanaatiin laxxiqatti jedheetu taa'ee jira jechuudha. Kanatti aansuun wanti jiru viidiyoo dheeraa hin waraabne yeroo miicuu yeroo dibata yookaan qibaatii itti dibu sana guutuu waraabuu fi ni ulfaata. Viidiyoo dheeraa waraabuun akkuma isiniin jedhe warri akka koo mana madaamii keessa jirtanii garuu kutee viidiyoo daqiiqaa 5 hin caalle waan inni fiiguutti fayyadamurraa sheer gochuun isiraan biraan nan ga'a. Kun immoo jajjabina keessan na barbaachisa waan ta'eef viidiyoo kiyya laayik sheer gochuun irraanfatinaa warri sabiskiraayibii goone piliis sabiskiraayibii godha. Xumurri isaa kana fakkaata jechuudha. Hedduu kan namatti tolu farrastanillee ittiin deemuu dandeessu waan sin ajaa'ibu. Yeroo tokko tapha na godha. Kun akka kanaa soon godhee garuu sana gochuuf xiqqoo yeroonis hin jirtu taayimis golliyetti warra diinu sinooni beektanii akka isiniin jedhaa daawwattoota kiyyaa haga ammaatti warri nu wajjin turtii gootanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu fi irra deebii viidiyoo kiyya laayikii gochuu yaada keessanii koomentii irratti naa barreessuu hin irraanfatina. Akkasumas immoo gama tiktookiidhaan warri gaaffii hedduu na gaafattanii gaaffii keessan hunda yeroo tokkotti yoon deebisuu baadhayyoo yeroo yerootti immoo wannani qopheessee ofii koo kan inni itti amanu jechuudha. Baay'ee wanta keessi koo godhinaan jedheen alatti ani waan biraa natti hin tolu. Fakkeenyaaf maaskii rifeensaaf ta'u yookaan immoo wanta rifeensaaf ta'a jedhame keessaa tokko kanan jibbee fi wanna tokkotu jira jechuudha. Inni maayinni abishii yookaan sunqoo waan jedhan sana maal akka ta'e hin beeku rifeensaaf gaariidhanii. Namoonni hedduun hin barsiisu garuu sana na jibbe maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Kanarraa kanaaf ofii kee kan inni itti amanu waan faayidaa isaa irraa argeefin itti fayyadamaa jira. Isammoo akkuma isin argaa jirtan haala kanaan sheer isinii godhe isin biraan qaqqabsiisuu nan danda'a. Kanaafuu chaanaala kana jajjabeessaa isiniin jechuu fi maashaallah tabaarakallaa kun akka kana fakkaata jechuudha. Ittiin illee farristanii fooliin qabu talbaa qofaadha wanni biraa wanni itti dabalame hin jiru. Akka kanaan rifeensa ofii shirriqqee godhanii bakka
tokkollee deemuun hin danda'ama. Rakka keenya xiqqoo mana madaamii kanaallee haqas maraa yeroo kana hojjetame jechuu baachuu dhiisuusi. Yaa guyyaa tokko nama mijate dheen abdii qaba. Akkasiin jedha daawwattoota kiyya. Kunoo akka kanarraa gahee jira jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Kana booda miicuudha. Safuudha dibatanitti fayyadamu otoo bishaan keessa jiru filaatiin itti fayyadamee miicachuudha. Hedduu namatti tola. Rifeensi kuufi jedhee yeroo filan sagalee kish jedhee agarsiisu wayii akka kanaatti laxxaxxi jedhee lafa taa'ee jira. Isinin jedha daawwattoota kiyya erga miicee ka'ee kunoo kana fakkaata jechuudha. Hedduu kan namatti tolu. Isinillee itti fayyadamuun carraa qabaadha. Viidiyoo biraan walitti deebinu.